ruuzii biyya arabaa quuftee miidiyaa kanarraa utaalaa oolte ruuzii biyya arabaa quuftee miidiyaa kanarraa qullaa deemaa oolti warra jettaniif warra kaardii birishanii guuttachuu hin dandeenye sa'aatii 24 teessanii ijoollee mana maadaamii kan qeeqxaniif viidiyoo isinii dalaga. Kan argaa jirtan kun ruuziidha. Yaa ta'u malee shiimmoo nyaattee beektaa ta'e shiimmoodha kun shiimmoo qamadiiti. Shiimmoo qamadii jechuudha. Garuu dirqama ruuzii kana fidee isinitti agarsiisuu barbaade miti. Garuu wanta garaa koo naguu wanta jireenya koo keessatti yeroo baay'ee na jeequtu jira waan ta'eef. Kana nama beekuuf shiimmoodhuma jechuudha. Kana duwwaa nyaattee miti bishaan kanaatti gaduudee irra gad dabarsita. Kuni nyaattee ol si utaalchisuu miti. Nyaattee ol si utaalchisuu miti. Dhiiguma keetiif iyyuu qaamuma keetiyyuu isuma keessa kee jiru iyyuu hin goggossa. Kaardii birishanii guuttachuu kan hin dandeenyetu ijoollee biyya arabaa jedhee nama qeeqaa jechuudha. Amalli nuti isa biyya keessatti qabnu gaafa biyya kana ga'e maaliif haddataa yookaan maaliif jijjiirama jedhamee wantoota yoo isinitti gaaffii ta'e ilaalchi biyya hambaa nu qabduu fi ilaalchi biyya ormaa nu qabduu fi jireenya biyya ormaatitu amala keenya balleessa. Akka maraan yookaan akka bakka akka nama of gateetti jiraattu tokkotti kan nu taasisu ilaalcha biyya ormaa nu qabdutu akkas nu godha malee akka nama sammuu qabudha nama yaaduu dandeenyudha. Garuu immoo ilaalchi namni al tokko gaafa ijoolleen miidiyaa kanaatti ba'anii taphatanii bakka nama bakka kashalaphee nama gonguma jireenya hin beekne yoo nammoo of gattee wayii akkasitti ilaalcha akkasii qabachuudha. Maaliif ruuzii kana isinii fide? Ruuziin kun nama quubsachuu barbaade. Ruuziin kun immoo akkasumatti nu quubsee waan nu utaalchisuu miti. Garaa keenya gosa malee kun shiimmoodha. Shiimmoo nyaattee ni ooltaa? Shiimmoo nyaattee misaa odoo nyaate shiimmoo nyaattee iraatiin hin nyaatta? Hin bultaanii? Qursiis misaas iraatas shiimmoo nyaattee hin bultaa? Isa jechuun ruuzii kana jechuudha. Kun waan nama utaalchisu miti. Shiimmoo iyyuu shiimmoon gaariidha. Wazii qaba waan ta'eef. Garuu nuti ruuzii goggogaa kana nyaanne maqaa meeqa isheen kaardii birishanii guutan maqaa keenya achirraas maqaa keenya balleessaa jechuudha. Kan of ta'uu hin dandeenye jechuudha. Biyya keessa teessanii immoo osuma waa godhachuu dandeessanuu kan abbaa manaa qabus kan haadha manaa qabus kan qaama guutuu qabus gargaarsa obboleettii keerraa gargaarsa adaadaa keerraa gargaarsa fira keerraa hedduu ufna qabdaatis akkuma nama sanaa ufna qabda deemee hojjedhu jiraadhu. Yoo barbaadde haadha manaa kee yoo barbaadde ijoollee kee ergadhuuti jiraadhu. Okay? Nu biyya ormaati nu gubina nu jireenyi biyya ormaatu nu gubeera. Nu jireenyi biyya ormaatu nu jeeqeera. Akka of qusanne akka nama maraatee kan miidiyaa kanarraa nu gochaa jiru ilaalcha biyya kanatti jireenyi biyya kanaa nu qabduu fi namoonni biyya kanaa nu qabuu fi kan isin biyyaa nu gubda. Dhugaa jettee obboleessi koo dhugaa keeti wanta nuun hin jenne hin qabu. Namni biyya keessaa waan baay'ee nuun jedha. Waan baay'ee haasa'a. Garuu nuti immoo dhagahuu hin qabne waan barbaadan abbaan fedhe yoo jedhe ruuzii nyaattanii, lukkuu nyaattanii, ashaakiltii nyaattanii waan barbaadan yoo nuun jedhaniyyuu nuti waan akkasii kana dhagahuu hin qabnu jechuudha. Maaliif nama kaayyoo qabu, nama karoora qabu, nama boru hojjetee of jijjiiree maatii ofii jijjiiree kan rakkataas gargaaru yoo taane wanta namni nuun jedhu dhagahuu hin qabnu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf abbaan barbaade ruuzii kana nyaatte yoo jedhe hin dhagahina isiniin jechuu barbaada qamochee kooyi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo isiniin jecha nagaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kiyya faaraa taatan sabiskiraabii gochuun maamila keenya ta'ai. Ittaan sudhaan immoo akkuma obboleettiin keenya gorsa bareedaa tokko nu dabarsite anillee irratti isinii dabaluu barbaada. Ijoollee yeroo baay'ee biyya keessaa ijoollee shamarran biyya arabaa akkana shamarran biyya arabaa mataan xashiidha shamarran biyya arabaa mataa isaaniin dalagu waan akkasii kan nuun jedhan hedduutu jira jechuudha. Eenyu fuudhaa achitti dulloomanii achitti maali ta'an abbaa ta'e nuun argatani abbaa ta'e kadhataniitu nuun argatani dhugaa rabbi ijoollee shamarran biyya arabaa kadhataniitu nuun argatani nama carra qabeessa keessattuu immoo namni shamara biyya arabaa argate carra qabeessa dhugaa rabbii sin jee carra qabeessa hunda dandeessuu waa beektuu obsituu
daayimandii warqiidha jechuudha. Nama warqii argate namni shamarran biyya arabaa argate nama warqii argate jechuudha. Sinii galte kanaaf nama tokko gaafa inni amilee keessan cabsuuf deeme isin immoo dhaga'uu hin qabdanii isiniin jechuu barbaada. Abbumti fee waan fedheeyyuu yoo haasa'e isin immoo iddoo kennuufii hin qabdanii jechuudha. Maaliif ruuzii nyaattee lukkuu nyaattee waan barbaadde nyaachuu mirga qabda. Jaalatteeti miti gabbaranii nu fuudhan malee gabbarree hin heerumnu jechuudha nuti ijoolleen qibamocha mana madaamee jirru jechuudha. Har'allee goota, har'allee warqiidha, har'allee hunda dandeessuudha, har'allee obsituudha nuti jechuudha. Inni akkasii isiniin jedhe hordoftoota kiyya kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo viidiyoo makanaanii nagaan naa turaa isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan immoo ijoolleen fakkeenyaa fi yeroo baay'ee ijoolleen keenya jechuudha. Waan akkanaatiin kan hamilee cabdan baay'eetu jira. Kanaaf jettanii hamilee isin hin cabin. Namni jechi namaa akkas jettanii duubatti akkaafuun barbaadu hin qabne jechuudha. Maaliif jechi namaa duubatti si hambisaa akkas jedhanii haasa'u. Garuu ati dhaga'uu baannan jechuuma jechi namaa humaa siin godhu. Si galtee humaa siin godhu. Ati ofii keetii gurra kennuufii baannan jechuudha. Tuffattee bira dabarraan. Kanaaf jecha namaa fi gocha namaa hin dhagahin. Tuffadhu bira darbi. Maaliif boru kaayyoo qabda taanaan, boru nama guddaatti baata taanaan, boru iddoo guddaa geessa taanaan obsii dabarsi. Waa hunduma isaa jechuudha. Kana osoo inni isaan akkasii hin jedhan immoo nuti duubaa dhufnee tarra waan ta'eef. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Nagaa ta'a fayyaa ta'a Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isinin jaalladha isinin qaba. Baay'ee.